Bineensa akkamiittu kichuu kana nyaate? Iyyan bineensa akkamiittu kichuu kana nyaate? Waanan jedhuun dhabe garaan na gubatee hanga inni du'u yeroo tokko miti yeroo 1000 osoo ati duute akkan dhagahetti diina isaatii miti fira isaa turte innis jaalala ijoollummaatiin foon kan kooti jedhee fiigee si simate harka maaliin qabdee lubbuu isaa baafte ajjeechaadhaa miti ija daa'ima kichuu kanaa ija guutuun laaluun yoom itti hanqate jiraa isaatii miti du'aa isaatillee kabaja dhowwattee boolla awwaaldiigessaa keessatti awwaaltee bineensa nyaachifte moo walakkaa daa'imaa ofii keetii nyaatte naatoo isaaf dhabdee kan hunda taate maaloo daa'imni sun maaluma si goote akkam taate laata harmeen isa deette isheen miixatteetiin addunyaaf arjoomte akkam ta'e laata abbaan isa argate kan isa guddisuuf namummaa isaa fixate haadhaaf abbaa miti fira isaatii miti isa nama ta'ee namummaa guuttate kan dhimma kana dhagahe hunduma isaatu mar'imaantu cite gara jabina akkanaa kan daa'ima dhalattuu irratti raawwachuudhaa miti jechaaf barreeffamaan ibsuun hedduu natti ulfaate. Yaa Rabbi argite, yaa Rabbi dhageette. Eegaa maal godhanree erga lubbuun kichuu karaarratti haftee akka hin deebinetti ruhiinsaa qaaritee maatiif nama gadde hunda isaa obsa hin dhorgatin erga isa fudhattee ani akka kootti wanti ta'u fala akkuma inni qaletti gad ciibsaatiin qalaa boolla awwaaldiigessaatti geessaatiin awwaalaa bineensi yoo nyaatu halaala ilaala yoo san bineensi akka isaa sirritti of madaala.